الشمار كفوني ورفتو تكبجمتو تا channel YouTube يسكالس جرت أرجمتان دمت كيسن وكجستة النجاة وقيسني فاواية جتة إذا حنا جامات زرامتي أكو مارجا جستني جاو بوليس كينيكوني إم بيكتو يجوا دمت كيسنو أو كراري الداتين كرا ميدياتين بيكتو أو كسبة تيك توك يرتي فيسبوك يرتي وانتو تجرجرات رتني بيكا وجت شورا أكو بيكا ومجان كوني جت شورا بايه كان وانتو تاددان وفرسات ريوكني مو وانت بايه رابرني دغار بچو في دو بايه نما غدسيسا اكنتي اجسا داني بايه نما تدغا چودا واقيونس مو بغلبو ساباسه بغا واقيونس نفسيسا يسال لبو دانو بايه غانغدي بيه كني كيستي بايه كان وانت nama gaddisiisu fi baay'ee namatti dhaga'amudha yeroo kanatti dhugaa dubbachuu fi inni mucaan kun miskiina waa tokko malee kan akkanatti reebanii akkanatti isa miidhaa isarraan ga'aniidha jechuudha innis akkuma beekamu ana akkasiin isiniin jedha waaqayyoonis baga lubbuusaa isa oolchee እንግዲህ biyya keenya keessatti waan nama gaddisiisu waan bakka akkamitti akka jiraatanis nama dhiba jechuudha jireenyuma jiraachuudhaaf iyyuu lubbumaanuu jiraachuudhaaf yaaddoo guddaa keessa kan nama galchuudha jechuudha akkuma beekamu dhugaa dubbachuuf hedduu namatti dhaga'ama waan akkanaa kana rabbiin nama baraaru nama miskiina dhugaa biyya keenya keessatti qabaataniis jiraachuun ni ulfaata dhabanis akkaataan ittiin jiraatan hedduu namatti dhaga'ama bakka kuni waan jecha nama fudhachiisa wanta jedhanis nama walaachisa jechuudha እንግዲህ waaqayyoon ልቦና isaaniif haa kennu warra akkas godheef sodaatu kun qabu humni nama kamuu kaayyoo koo hin aabu galmi koo fagoodha deemsi koo sitti fufa barri baraan darba dukkannis ni dhifa oromoo ani kanin jedhu oromiyaa keessatti sooromtee jiraachuu hin dandeessu hiyyoomtee jiraachuu hin dandeessu kofaltee jiraachuu hin dandeessu gadditee jiraachuu hin dandeessu raftees ka'uu hin dandeessu baatees galuu hin dandeessu maali mallisaa mee mucaan kuni maal balleesse badiin isaa maali nama kufashiisuurraan nama bu'aarsuurraan kana fe mucaan kuni siyaasa keessaatti hin qabu diraajetti agartanii yoo jiraattanii harmee koosii yaadera teessa guntuta immoo uffanni hin jirtu uffanna sirratti hafteetti guntuta kana harka lamaaniin dhoksiti harmee koosii yaadera maal harmee maal yaadde uffata kee ilaallamu harmee keessaatti yaaddee sirbituuf ilaalla nuti maal uffata bareedaa uffata safuu qabu uffadhuu kottu harmee keef sirbi asirra baheeti social media irra baatee otoo sirbiin dura sirbicha sana otoo harmee kan faarsin dura uffata uffattee jirtu sana ilaali keessumaa shamaroonni keenya adaraa keessanii dhiirri tokko si'aa jaallatu yoo feete dhiirri kabajaa qabu akkasi jaallatu yoo feete ati dubartii kabajamtu yoo taatedha
ati dubartii safuu kee fi maalummaa kee fi aadaa kee fi nama kabaju yoo taate irri si jaallata malee nam bareeda jettee yoo of agarsiiste nam bareeda jettee yoo ati qullaa kee deemte gadda mucayyuun tokko geemsii adabamte baantii kan uffattee jirtu baafadhu nutti agarsiisi jenna baantii baaftee nutti agarsiiste dhugaa rabbii isiniin jedha ani shamara viidiyoo sana hin kaayee qabattee man kaayyadhe screen shootii godhattee man kaayyadhe baantii kan uffattee jirtu ofirraa baaftee asir ilma haadhaa fi abbaa ishee duratti agarsiisti maaltu beekaa viidiyoon sun akka carraa ta'ee haatiif abbaa arguu danda'u maal jechuudha haadhee keenya maali waan akkanaati maali waan safuu hin qabne kun maal hojjettu asir maal sinii godha inni akkam bareeddus faaxeen ani nan bareeda social media kanarraati bareedina kan qabu ana malee hin jirtu ka jettu umuriin ishee 35 taanaan inuma fokkatti miiqiyaaji malee inni fokkatti naannoon hundumtuyyuu inni bareeduyyuu inni fokkisuyyuu oqqee marraa uumame oqqeetti deebida memmee addunyaa kanarraati obboloota koo shamaraas ta'e Iiraanii bareedinaatiin kan tokkoffaa bahee beekamtii argatee addunyaa kanarratti seenaan isaa galmaa'eeru ni jira seenaan isaa shamarreen sun akka ajaa'ibaatti bareeddi jedhamte bareeduma isheetiin kan beekamtee argamteettu jira hin jiru ati hangamiyyuu fokkattuu hin ta'e hangamiyyuu fokkistuu kana ta'e ati garuu sammuu hojjetu qabaattee jennaan sammuu keessanaatiin addunyaa kanarratti ni beekamta jechuudha intala fokkattuu jedhamtee beekamtee argatte miti intalittiin suni injineringii taate intalittiin sun barattee iddoo akkasii geesse intalittiin suni waan sana barattee darajaa sana geesse jedhamte sammuu yoo qabaatte sammuu guddaa yoo qabaatte sammuu keessanaan beekamtii argatta malee bareedina kee kana nan bareeda jettee asofoo sukkuumte gadooloo sukkuumte maqaa dabalatta malee karaan bahee fi maqaan bahee hin deebi'uu jedha Oromoon gaafa makmaaku ijoolleen tokko tiktokii kanarraati beekamtiin argadha jedhanii inni kan foolooyi guddifachuuf inni kan laayikii guddifachuuf inni kan immoo ofuma agarsiisuuf jecha waan isaanii qaama isaanii irratti hin hojjenne hin jiru jechaadha obboleettii kiyya har'aan kana ati dhugaa dubbattee namni tokko si daawwata bor dhugaa dubbattee namni lama si daawwata darajaatiin nama ibba guutta dhugaa dubbachuurraan kan ka'e ibba lama ibba sadii guutta otoo ati dhugaa dubbattee beekamtii argattee moo otoo ati soba dubbattee beekamtii argattee jaallatta akkuma isiniin jedhe maqaan bahee fi karaan bahee hin deebi'u akka jedhanii otoo ati guddattee yookaan feemesii tokkollee taate nama guddaa taate maal siin jedhu maqittii ishee duraatiin si arrabsu jechaadha jiiseetiin si tuqu intalittiin sun ishee gaafa dura akkas turte miti siin jedhu otuma ati feemesummaa argatteeyyuu jechaadha ittiitiin maqaa si dha'u jechaadha yoo ati hojii gaarii hojjettee dabarte ta'e intalittiin sun hojii gaarii akkasii hojjette miti ishee bara akkasii miti ishee guyyaa akkasii miti jedhanii itti maqaa si dha'u akkasuma waa gadhee yoo hojjettes intalitti ishee likiskisiisana miti siin jedhu jechaadha kanaafiyyuu na yaadadha guyyaa tokko harmee kiyya wajjin waamicha deemne achi saroota sodaannee balbala dura dhaabanne niitittiin tokko ollaa isaanii jirti baay'ee hiyyeettii tokko kottaa ani ol siin gasha jettee gara mana waamicha sanaatti ol nu gashitee unuma faana teesse achumarraan anaaf harmee kiyyaa fi nyaata babbareedaa nyaata miidhagaa nuu fidanii garuu niititti ollaa sanaaf infirfaarii kan namni nyaatee quufee irraa hafeeru sana fidanii kennaniifi jechaadha ijaan taa'een ilaala of jajuuf otoo hin taane kan koo sana fuudhee haqee niitittii sanaaf laaddeeni kan ishee sana irraa fudhadhee nyaachuu jalqabe haati manaa dhuftee qaanofteetu maal taate hiisi ishee naa nyaattooti kan kee nyaadhu na jette lakke ani kan ishee sana tunatti midhaa'e kan ishee sana nyaachuun barbaadeen jedhe maal isinii jechuu barbaadeen obboleettii kiyya
akkasuma yoo ati nama likiskisii taate namni si tuffatee si bira darba jechaadha. Hin si tuffata namni akkuma namni hiyyeessa sooressa jedhee wal madaashisee wal jaallatu maqaa masootiin maqaa bareedaatiinis maqaa fokkisaatiinis wal madaalu ati dubartii likiskisii yoo taate ati dubartii nama safuu kee hin beekne yoo taate namni hanga qeensa xuriitti si lakkaa'u jiru hangamiyyuu rakkadhu. Amma otoon ani dubartii qoshaashaa dubartii safuu koo hin beekne otoon ta'eeti otoo rakkoon tokko dhuftee rakkoon dhugaa tokko narra geesseeti namni galagalee na ilaaluun jiru galatoomee haadhoo koo namni galagalee anaatiin ilaaluu hin jiru jechaadha. Maaliif waan isaan kana dura narraa barachaa turanii waan safuu cabsu waan ta'eef waanin ani uummata Oromoo duratti waa fokkisaa hojjetaa tureefi namni suni gaafa ani rakkadhu na gargaaruu hin danda'u sagalee naa ta'uu hin danda'ichi. Intalittiin qoshaashaadha intalittiin intala akkasii turte intalittiin gaddeebituudha jedhee na tuffatee na bira darbaa jechaadha. Qoonqoo fi udduun akka abbaan gooteedha jedha Oromoon gaafa mammaakku. Obboleettii kiyya